fitte kamma traditional fitte amma shanja saxophonis ammayyaa keessa saxophonii torban tokko baradhe saxophonii walumaa galatti baandii guutuudha jechuudha walumaa jira gobaasaatti baandii guutuu ta'ee of tajaajilaa jira jechuudha akkasii kaa bareedaadha fakkeenyaaf lama ulullee barachuu barbaadu tokko jalqaba maal barachuu qaba jalqaba maaltu jira safartu sagaleetu jira jechuun samitoon samitoontu jira akkasfa amma isa kanarra fakkeenyaaf inni kun muuziqaa Itoophiyaa keessa jiran taphachuudhaaf pentatonikiidha isaan keessa amma jira kan jedhudha tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afraffaa hin dhiifna afraffaa fi torbaffaa hin dhiifna jechuudha Itoophiyaatti gaafa dhufu pentatonikicha argachuudha isa jalqabaa jechuudha inni kun furdaadha toonii jalqabaadha kun toonii jalqabaadha tokkoffaadha amma isatti taane kanatu dhufa amma ulullee irratti jechuudha kanaa fi kana gidduu irratti as gidduu samitooniin jirti half tone kan jedhamtu ulullee amma aadaadhaan isaan beeknurra waan adda ta'e wayi qaba ululleen akka nuti barannetti jechuudha akka laallutti omna jedhaman isaan kun omna tokko lama sadii afur shan qabaachuu qaba jechuudha omna shan qabaachuu qaba jechuudha qabaachuu qaba kan biraa inni kun speesii kana agarte tokko lama sadii afur shan ja'a ta'uu isaati waan akkana irratti meejarii tokko hojjechuu hin danda'ama akkamitti jechuudha isa omna kana dabartee lammaffaa kana dabartee tokkodha kanaaf kana gidduu lamaatu urama sanitti taane as jira inni kun akka Itoophiyaatti jechuudha